Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu kennaa walitti deebineetiin jirra. Oduu kenna kan galgala kanaaf qabanne keessaa kan biyya keessaa fi biyya alaatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biyya keessaatiin godinaalee giddugaleessaa Gondar kaabaa fi akkasumas godina Goojjam keessatti naannaalee garaagaraa keessatti waraana hidhattoota faannoo fi waraana mootummaa gidduutti geggeeffamaa jiruun rakkoo uumamee fi hanga ammaatti mancaatii uumamee isin biraan kan geenyu ta'a. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru haleellaa Israa'el raawwatteen hanga ammaatti namoonni meeqa akka lubbuu isaanii dhabanii fi Huutiinis Israa'el irratti misaa'ila raawwachuu isin biraan kan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti asumaan waliin akka turtanis naffeeraa gara oduu kennaa galgala kanaaf qabanneetti isin dabarsina. Itiyoophiyaan bara 2026tti miseensa guutuu dhaabbata daldala addunyaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri beeksise. Itiyoophiyaatti walgahiin garee hojii daldala addunyaa 5ffaan irratti hirmaachuudhaan milkaa'inaan xumuruu ishee ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa kaasa'uun fi ibsa kaleessa bitootessa 24 akka lakkoofsa faranjootaatti keessa gaazexeessitootaaf yeroo ibsanitti beeksisaniiru. Ibsa isaanii kanaan walgahii garee hojii dhaabbata daldala addunyaa 5ffaan Jeneevaatti geggeeffame milkaa'inaan xumuramuu eeruun Itiyoophiyaan walgahii garee kanaa hojii dhaabbii daldala addunyaa itti aanu irratti miseensa guutuu taatee dhaabbatichatti akka makamtu hojiin hojjetamaa jiru ol'aanaadha jedhan. Walgahii ministeerota daldala addunyaa 14ffaa bara 2026 Kaameroon keessatti geggeeffamu irratti Itiyoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uu oduu gaarii akka dhageenyu abdiin qaba jechuun dubbataniiru. Walgahii garee hojii dhaabbata daldala addunyaa 5ffaa garee hojii Itiyoophiyaa irratti geggeeffameen gaafileen 110 ol biyyoota adda addaa irraa dhihaachuun deebii kan argatan ta'uu ibsuun kunis jilli keenya qophii gahaa taasisaa jira jechuunis marii kana keessatti eeraniiru. Ministeerri kun ibsa kennaniin Itiyoophiyaan biyyoota 17 keessaa biyyoota 12 waliin marii gamlamee akka taasiftu eeruudhaan keessattuu Ameerikaa fi Gamtaa Awurooppaa waliin mariin bu'a qabeessi akka taasifamaa jiru akeekkachiisaniiru. Baankiin addunyaa fi biyyoonni 19 Itiyoophiyaan dhaabbatichatti akka makamtu ciminaan deeggarsa gochuu isaanii eeruun deeggarsa baramee fi eeggamu caalaa arganneerra jechuun kaaheera. Mariin itti aanu dhaabbata daldala addunyaa waliin taasifamu ji'a adoolessaa bara 2025 keessa akka geggeeffamu beeksisaniiru. Lola godinaalee giddugaleessaa Gondarii fi Goojjam kaabaatti geggeeffameen namoonni hedduun ajjeefamuun ibsame. Naannoo Amaaraa godinaalee giddugaleessaa Gondarii fi Goojjam kaabaa keessatti jimaata darbe bitootessa 21 irraa eegalee lola humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo jedhamuun of waaman gidduutti geggeeffameen namoonni hedduun ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan godina giddugaleessaa Gondar tokko nageenya isaatiif sodaachuun maqaan isaa akka hin himamne kan gaafate garuu miidiyaatti akka himetti jimaata darbe irraa eegalee humnoota tika mootummaa fi hidhattoota faannoo kana gidduutti walitti bu'iinsi akka haaraatti banamuu himeera. Magaalaa Gondar keessatti hidhattoonni faannoo dhukaasa banuu erga eegalanii booda walitti bu'iinsi akka uumame kan himan yommuu ta'u jiraataan kun itti dabaluunis hidhattoonni kunneen naannawa Gondar kutaa magaalaa Xaadaa to'atanii jiru jechuun himeera. Hidhattoonni faannoo jimaata darbe galgala naannoo sa'aatii 12 Gondar kutaa magaalaa Xaadaa jedhamu kana keessatti dhukaasa bananii turan halkan sana dhukaasaa turuun ergasii sa'aatii hedduudhaaf turaniiru jechuunis dubbataniiru. Sababa walitti bu'iinsa uumameen humnoota tika mootummaa fi hidhattoota faannoo hedduun akka ajjeefaman kan dubbatu yommuu ta'u jiraataan kun garuu lakkoofsaan hammam akka ta'an beekuun rakkisaadha jedhame. Itti dabaluunis walitti bu'iinsi kun ammas itti fufee jiraachuu eeruun jiraattonni yaaddoo guddaa keessa akka jiranis kaahaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina kaaba Goojjam magaalaa Maraawwee jedhamu keessatti lolli magaalattii keessatti kan eegale erga hidhattoonni faannoo jalqaba dhukaasa bananiin ta'uun dubbatama. Kana hordofuun hidhattoonni maaliif barsiiftu jechuudhaan kamisa darbe bitootessa 20 bara 2025 barsiisota 11 mana isaanii keessaa baasuudhaan ajjeesuun isaanii himameera. Barsiisonni 11 ajjeefamaniiru manuma isaanii keessaa fudhatamaniiti kan isaan ajjeefaman. Kanneen ajjeefaman keessaa kan fakkeenyaatti Kolonel Taaddasaa Mul'unaa fi Shimbiraa manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa kan barsiisan ta'uun ni himama. Dhimma kana ilaalchisee kominikeeshiniin naannoo Amaaraa barreeffama fuula Feesbuukii isaa irratti maxxanseen godina kaaba Goojjam magaalaa Maraawwiitti barsiisota abbootii beekumsaa maaliif barsiiftu jechuudhaan ajjeefaman jechuun beeksiseera. Itti gaafatamaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii godina kaaba Goojjam akka himanitti humni hidhatee dhokatee magaalattii seenuudhaan barsiisota 4 fi nama waggaa 8 dura kantiibaa magaalaa Maraawwii turee fi
amma ogummaa biraa hojjetu ajjeeseera jechuun himeera. Akkasumas namni dhuunfaa qindeessaa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'e tokko hidhattoota kanaan booji'amus himaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko osoo inni barsiisuudhaaf balbala mana barumsaa irratti kan ajjeefame yommuu ta'u, barsiisota biroo fi kantiibaa duraanii mana isaaniitti ajjeesanii nama kaan ammoo mana jireenyaa isaaniitii baasanii ajjeesan jechuun himaniiru. Naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi itti fufee jirutti duula walitti hidhaminsa hidhattoota faannoo maqaa duula tokkummaa jedhuun jalqabuun hordofuun lola iddoowwan gara garaatti naannicha keessatti geggeeffamaa jiru akka haaraatti ka'uun himamaara. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa ibsa bitootessa 22 bara 2025 baaseen haleellaa qindoominaa humni waraanaa faannoo naannoo Amaaraa naannoo gara garaatti maqaa duula tokkummaa jedhuun raawwatamaa ture fashaleessuu beeksiseera. Raayyaan ittisaa ibsa kenneen humni hidhatee faannoo godinaalee fi aanaalee naannichaatti miidhaa geessiseen caasaa mootummaa diiguuf socho'aa jira jechuun simate. Itti dabaluun duula naannichatti tasgabbii dhabsiisuuf hojjetamaa jiru duula tokkummaa jedhamu duula akka jiran Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaa jira jechuudhaan dubbateera. Raayyaan ittisaa ibsa baaseen Gondar Kibbaa, Gondar Lixaa, Goojjam Kaabaa, Goojjam Bahaa, Goojjam Lixaa fi Walloo Kaabaatti humnoota Birgaadeer Jeneraal Migbaay gurmaa'anii jiranii fi deeggartoota isaa kan ta'an barbadeessuu beeksise. Kana malees jedha ibsi kun guyyoota lamaan darban qofa keessatti humnoota faannoo 317 kan ajjeefame, 41 kan booji'ame, 125 kan madaa'e, 27 harka kan kennate, 51 ammoo dhiifamaan kan gale akkasumas 15 odeeffattoota booji'aman walumaa galatti kasaaraa namaa 576 geessiseera jechuun ibsi kun ibseera. Meeshaalee waraanaa humnoota kanneen irraa booji'ame keessaa matariyyaasii tokko dabalatee kilaashii 119, meeshaa waraanaa dulloomii 46, qawwee 8, boombii 22, rasaasa gosa garagaraa 2290, hidhannoo 28, raadiyoo qunnamtii konkolaataa, baajaajii fi motorsaayikiliinis keessatti argamu jechuun ibsi raayyaa ittisaa kun ifa godheera. Humni faannoo lubbuun hafe bakka garagaraatti faca'uun mirkanaa'eera kan jedhan yommuu ta'u, ibsa kanaan waldhabdeen humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti naannoo Amaaraatti deemaa jiru hammaataa jiruu fi kan itti fufee ta'uu ibsaniiru. Dhiheenya kana naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa aanaa Nafsasaar Midirii fi godina Goojjam Lixaa aanaa Qwaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti uumameen yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamuun kanaan dura gabaafamee turuun ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun godina Goojjam Lixaa aanaa Qwaaraa ganda Andinnat jedhamu keessatti akka lakkoofsa faranjootaatti bitootessa 5 bara 2025 humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 2 ajjeefamuun ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun amajjii 19 bara 2025 godina Goojjam Lixaa aanaa Qwaaraa kana keessatti ganda Sheebaa jedhamu keessatti humnoota tika mootummaatiin namoonni 11 ajjeefamu jechuudhaan gabaasni achirraa argame ifa godhee ture. Oduu biraatiin pirezidaantiin Buruundii Ruwaandaa haleellaa irratti banuudhaaf qophaa'aa jiraachuu himan. Pirezidaantiin Buruundii yaada BBCdhaaf kennaniin Ruwaandaa haleellaa irratti banuuf qophii ta'uu ragaa tikaa amanamaa qabaachuu himaniiru. Everest Indaayimiyyee Ruwaandaan akkuma amma Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti gochaa jirtu waggaa 10 dura biyya isaanii keessatti yaalii fonqolcha mootummaa yaaltee jirti jechuun himatan. Ruwaandaan himannaa pirezidaantii Buruundii kanaaf deebii yoo kennitum yaada hin eeggamne jechuun fudhatama dhabsiiftee jirti. Ammoo hariiroo ollummaa nageenyaa waloo irratti tumsinuufim kan wal tumsinuu hojjetuu dideera jechuunis yoo kaastu ammoo hariiroon isaanii erga danqamee waggaa tokko ol ta'eera. Ruwaandaan himannaawwan Koongoo keessatti hokkora oofaa jirti jechuu fi US fi UN ragaa irratti dhiyeessan fudhatama dhabsiisuun ni yaadatama. Pirezidaantichi yaada kennanii lammiileen Buruundii akka warra Koongoo ajjeefamuu osoo hin taane warri Buruundii qabsaa'ota jechuun of jajaniiru. Deebiinis amma Ruwaandaa haleeluudhaaf karoora hin qabnu kan jedhanii fi dhibdeen jiru mariidhaan furra jechuun dubbataniiru. Badhaafamaan Oskaar Filisxeem loltoota Israa'eliin to'atame. Lammiin Filisxeem badhaafamaa Oskaar West Bank to'atame keessatti hokkora qubsiisota Israa'elii fi Filisxeem gidduutti uumameen to'annoo jala oolfamuu aktiivistoonni himan. Hamdaan Balaal jedhama. Daarektaroota waloo No'aazerlaand hojjetan 4 keessaa tokko yommuu ta'u, haleellaa wiixataa kaleessaa ganda Suusiyaa jedhamu keessatti raawwatameen manni isaa qubsiiftota kanaan marfamee akka ture gareen Center for Jewish jedhu himeera.
Daarektarri waloo Yuval Abrahaam akka jedhanitti Israa'eloota kan morme ta'ullee obbo Balaal ambulaansii keessa osoo jiranii loltoota reebamee fudhatame jechuun himeera. Raayyaan ittisaa Israa'el IDF osoo maqaan obbo Balaal hin kaasne akka jedhetti lammiilee Filisxeem 3 fi lammiin Israa'el tokko humnoota nageenyaa irratti dhagaa darbataniiru jechuun shakkamanii to'annoo jala oolaniiru. Aktiivistoonni Yihuudotaa Ameerikaa shangaree kana keessa akka jiranii fi qubsiistonni haguuggii fuulaa uffatanii gara 10 ta'an akka sa'aatii biyyattiitti naannoo sa'aatii 6tti Suusiyaa keessatti haleellaa raawwataniiru. Aktiivistoonni kunneen taatee kana galmeessuudhaaf gara ganda sanaa deemuun ofii isaanii haleelamuu kan dubbatan yommuu ta'u, qubsiiftonnii fi foddaa konkolaataa isaanii cabsanii uleedhaan isaan akka reebanis himaniiru. Manni obbo Balaal qubsiistota kanaan kanneen marfame akka ta'e himameera. Qondaaltonni ol'aanoon Ameerikaa icciitii karoora Yaman haleeluu dogongoraan garee gaazexeessitootaa irratti qooduun yaaddoo kaase. Bulchiinsi Tiraamp erga White House osoo hin beekin gaazexeessitoota marii icciitii isaa hin beekne kan hin eeggamne kan qondaaltota nageenya biyyaalessaa Ameerikaa Yaman keessatti haleellaa raawwachuuf karoorfatan irratti dabalamuu isaa mirkaneessan booda jeequmsa siyaasaa isa mudachaa jira. Gabaasaan barruulee Atlantik Jaaferii Goldberg akka gabaasetti garee ergaa siignaal kana itti aanaan pirezidaantii J.D. Vaansii fi ministeerri ittisaa Peetee Hagaste miseensota keessaa ta'an fakkaatu jechuun dubbateera. Karoora waraanaa dhokataa Ameerikaan finciltoota Huutii irratti haleellaa raawwachuudhaaf qabdu paakeejii meeshaa waraanaa bakka itti xiyyeeffatanii fi yeroo dabalatee haleellaa boombii raawwachuu isaanii sa'aatii 2 dura akka erge dubbateera. Gabaasni kun Dimookiraatota irraa jeequmsa yookaan isaan qeequu kaasuun alatti Riippaabilikaanota hedduu biratti yaaddoo hamaa fideera. Goldberg akka gabaasetti garuu haala takka mudachee hin beeknee fi wanta isa fakkaatu nama gorsaa nageenya biyyaalessaa White House Michael Waltz fi kanneen isa fakkaatu irraa gaafii garichi dabalamuu erga argamee fi booda garicha keessa galeetiira jechuunis ni himama. Lakkoofsa bilbilaa dogongoraa ta'ee fudhachuun yoo ta'em yoo xiqqaate nama Huutii deeggaruu miti jechuun kan himee fi sababbiin isaas dhugamatti odeeffannoo lubbuu namoota tajaajila Ameerikaa hojii sana keessatti hirmaatan balaadhaaf saaxiluu danda'a jedhee amanu dabarsaan ture jechuun gaafii fi deebii keessatti himeera. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp wiixata darbee waaree booda gaazexeessitootatti wayita dubbatanitti waa'ee barruu Atlantik kana quba akka hin qabne himanii turan. Barreessituun pireesii White House Karooliin Leeviit ibsa kennaniin haleellaa Huutii irratti raawwatame milkaa'ina ol'aanaa fi bu'a qabeessa ta'eera jechuun yeroo kaasan pireezidaantii Doonaald Tiraamp gorsaa nageenyaa biyyaalessaa Maayik Waaltaz irratti dabalatee garee biraa garee nageenya biyyaalessaa isa irratti amantaa cimaa akkuma qabutti jira jechuun kaaheera. Ministeerri ittisaa ammoo akkasumas milkaa'ina isaa kaasuun hojii waraanaa garee erga irratti mari'atame ittisaniin Hagast Riippaabilikaanota yeroo dhiibaman Goldberg gaazexeessaa gowwoomsaa fi maqaa guddaa hin qabne jechuun qeequudhaan gaafii qabiyyee ergamaa kanaa irratti dhihaate garuu mormaniiru. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Maayik Joonsan kan paartii Riippaabilikaan irraa taateen kun dogongoraa ta'uu ibsuudhaan garuu mariin kun qondaaltonni sadarkaa ol'aanaa irra jiran hojii isaanii akka gaariitti hojjechaa jiraachuu agarsiisa jechuun himeera. Tiraamp Giriinlaand hegeree qaama keenyaa ta'uu malti yoo jedhan bulchiinsattiin garuu US balaaleffachuun dhagahame. Doonaald Tiraamp Giriinlaandiin dhuunfachuuf yaada qabaachuu ibsuun booda namoonni siyaasaa odolatti aangoonni ol'aanoon Ameerikaa garasitti daawwannaadhaaf imaluun karoora qabaatanis balaaleffataniiru. Haati warraa pireezidaantii itti aanaa US Ashaa Vaans torbaan kana keessa daawwannaadhaaf karoora qabataniiru. Gorsaan nageenyaa biyyaalessaa Tiraamp Maayik Waaltz akkasuma odola qaamaa Deenmaark taate gariin ofiin fudhachuudhaaf jalqaba daawwannaadhaaf itti imaluudhaaf karoora qabaachuu isaa himaniiru. Ministeerri muummee bulchiinsa kanaa aangoo gadhiisuutti jiran Miyuut Eged namni jedhaman karoora kanaan dura balaaleffataa jedhanii aangoonni US lameen walgahii kamiifuu hin affeeramne jechuun dubbataniiru. Namni bakka ministeera muummee haaraa kanaa qabachuudhaaf jedhan ammoo US kabajaa nama dhorkachaa jirti jechuun komataniiru. Giriinlaand akkuma odola biram addunyaa irratti odola ishee guddoodhaan garba Atlaantikii fi Arkitik gidduutti kan argamtudha. Doonaald Tiraamp ammoo fedha US amma dura naannicha irratti qabdu dabalataan ministeerota odolli kun qabdurraa kan ka'ee fi mineraalota biroo fudhachuudhaaf gara odola kana dhuunfachuutti yaadaa jiru. Imalli isaanii Doonaald Tiraamp ammallee garasitti yoo ta'u, ilmi isaanii yeroo gara garaatti biyya kanatti deebi'ee ni daawwata.
White House haati warraa pirezidaantiitti aantuu biyyattii gara Greenland imaluun iddoowwan seena qabeessa daawwataniiru jechuunis gabaasa isaanii keessatti ni eeru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaa isin biraan gahaa turre kan hangammaatti dhaggeeffattaniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.